Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota kiyya nageenya waaqayyoo mana jirtanitti biyya jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam jirtu nagaadha galataa waaqayyoo arra zayitii mataa keenya hojjechuu dhufee jechuudha mataa kiyyaa fiddadha na kuni maxabashaadha bishaan keessa godhee ture kun naalaa cuwalaqee haati rakkina hin qabu jiidhaa barbaachisa jechuudha ma kun fakkeenya fichidadha na qurunfudii qopheeffadheen jira na zayitii weerratti gubbaa gimmaasha isaan sadeen walitti daakaa jechuudha zayitii barbaadde wajjin fayyadamuu dandeessu isini zayitii kokkonaatii zayitii kokosiinis wajjiraati bareeda isa avokado zayitii avokado qibaatii avokado isa kabbaa dhuqqeessunis rakkina hin qabu bareeda isaan hunda yoolitti fayyadamne rakkina hin qabu jechuudha zayitii keessattuu zayitii kokkonaati baay'ee bareedaadha jechuudha na isaan kana walitti daakaa jechuudha sin na zayitiitti naqadhee qurunfudiidha qurunfudeen waan barbaaddan wajjin fayyadamuu dandeessu sin jechuudha baala isa qofa barbaachisaadha jechuudha jiidhaa goggogaan qibaatii hojjechuudhaaf hin mijatu jechuudha danfisuudhaaf garuu rakkina hin qabu qurunfudii namni wajjin danfisuudhaaf rakkina hin qabu zayitii hojjechuudhaaf garuu akka daakkamee wajjin keessaa ba'uuf jiidhatu barbaachisaadha baay'ee barbaachisaadha zayitii roosmarii kana bituudhaaf zayitiin roosmarii baay'ee guddaadha dhugaa dubbachuudha baay'ee guddaadha akkatti mana keenyatti hojjetannee fayyadamuu dandeenya jechuudha haala salphaadhaan yeroo kan nutti finne isa kana jechuudha qarshii keenya sifinne akkanatti manatti hojjenne mataa keenyaa dibannaa jechuudha jalatti kan kanatti isa kan erga dafnee na warne demo ina xallalla giddiidha jechuudha maaxleedhaan bitani halluu isaa jijjiiree jechuudha baay'ee bareedaadha mataa keenya fi sigaa maxabashaan baay'ee bareedaadha mataa keenya fi qurunfudii wajjiniin daffisnee yeroo hunda zootiriitti mataa keenyatti biifuu hin dandeenya jechuudha kun amma baay'ee bareeda mataa keenya dhiqachuudhaaf yoo jenne galgala dibannee bullee ganama dhiqachuu indammoo ganama dibannee galgala dhiqachuu mataa keenya feestaaliidhaan akka inni dafqutti hiinee bulchinee jechuudha argitanii bifa isaa baay'ee bareeda jechuudha maaliifin jiidhaa yoo ta'e akkanatti keessatti ba'a wal argata jechuudha yoo gogaa ta'e bishaan wajjin dafi malee zayitii wajjin yoo daakkame faayidaa hin qabu jiidhaa ta'uu qaba jechuudha akka zayitii qopheeffachuudhaaf jiidhaa ta'uu qaba jechuudha
Innaa zaytiin kiyya kinoo akkanatti fakkaate naa bahee jechuudha. Kun akkanumatti sa'aatii 24 teejjifne dibachuu dandeenya jechuudha. Battalumatti dibachuu sun taane akka wal nyaatuuf sa'aatii 24 teejjifne dibannaa jechuudha. Yoo dibanne immoo zayitii kana firiijii keessa goona. Akka foolii addaan finne jechuudha. Akka foolii addaan finne ho'ee bakkee ho'aan taane bakkee qorraa goone dibannaa baay'ee bareedaadha. Siniin jedha fata keenyaaf baay'ee bareedaadha. Dhugaa akkanatti qopheeffannee amma zayitii roozmarii baay'eetti carumsi xiqqashuu keessatti baay'ee wuddiidha jechuudha. Akkanatti immoo nuti wanta addaa qabaachuu dhiisuu danda'a yaani. Kana yaani keemikaala kan hin qabne kana mataa keenyaa kan gudaatii irraan hin geenye kana jechuudha. Akkanatti qopheessine manatti yoo qopheeffannee manatti dibanne baay'ee bareeda jechuudha. Wanti alaa miidiyaa irra ilaallee online ilaallee xarrashni kun qibaatii adda addaa zayitii adda addaa faayidaa hin qabu. Akkanumatti manatti hojjenne ilaallee jechuudha. Wanta keemikaala hin qabne wanta kun kan garaa nama seenudha. Wanta miidhaa mataa keenya irraan ga'u tokko illee hin jiru. Baay'ee bareeda jechuudha. Baay'ee namatti tola. Lani baay'een jaalladha. Keessattuu zayitii weeraa baay'een jaalladha jechuudha. Mataa kiyyaaf naaf ta'a. Na zayitii kokkonaatii walitti makaniifaa bareeda. Kobaatti zayitii kokkonaatii akkanatti daaktanii intini roozmarii wajjiniin baay'ee bareeda jechuudha. Zayitii kokkonaatii fi zayituunis walitti maktanii zayitii kokkonaatis kobaatti zayitii weeratis kobaatti adda addas qopheeffachuu ni dandeenya. Jechuudha isaan lamaanis walitti maknee akkanatti baay'inaanis qopheeffannee firiijii keessa haga barbaanne teessisuu hin danda'ama. Gizeen irraan darbuu hin badu jechuudha. Ji'a tokko ji'a lamaa ol dibachuu dandeenya firiijii keessa teessifnee hojjennee akkanumatti bilqaadii caarmusii keessatti naquu qabna. Caarmusiidha itti naqnee firiijii keessa goone yeroo hundaa gizee mataa keenya dhiqannu dhiqachuudhaaf jennu dibannee mataa keenya maasaajii akka gaariitti maasaajii goone dhiqachuu jechuudha. Baay'ee bareeda mataan keenya buqqa'u mataa keenya bakkee dhabee caafisaa bittin jedheef baay'ee bareeda jechuudha. Ani maaliifanii jijjiirama sila irratti argifan mataan koo bin jedhaa caafisaa bittin jedhee caccabaa gizeen filuu hin caccabaa hin buqqaa. Maaliifin jijjiirama baay'ee irratti argechuudha. Ani akkanatti ergaan fayyadamuu jammaree baay'ee tokko mataan kiyya gizeen miicuu yaa'uu buqqa'u hin ciccitu baay'een jijjiirama argechuudha. Ani baay'ee natti tolee baay'ee naa mijatee jechuudha. Maaliifin wanna tokko kan isin dabarsaa jiru wanna naa ta'eedha. Mataan nama hundaa tokko miti garuu naa ta'ee jira. Isinis irraa fayyadamaadha. Isinin jedhaa isinitti dheeressuu. Video kia irraa kana fakkaata. Warroonni video kia faaraa taatan subscribe godhaa. Warroonni kun immoo like, share, comment yaada keessaniif na barreessuun hin irraanfatinaa. Isinin jedhaa, isinin jaalladhaa. Horaa bulaa. Bye bye.